waan irratti daggamame footoo isaanii irratti daggamame wayyaa isaanii irratti daggamame budaadha la aalluudha la jawween itti argame la halkan abjuun iyyisiite la fudheen deema la hin milkooftu nurkaa baatee la nuu jirru moo'edha la gooftaan har'aan irraa galaafadha jedhe afuura budaa nama sadii dhala hin caraanu nama sadii ni yula nama cina kee jiru abiddaan qabeera jedha harkaan qabee wal fuudhi gara waaqaatti wal fuudhi kufteetti namni sadii kufaniiru dafa bira gaa iyya guddaa iyya achi as baane iyyaa kottu akkuma danfa harkaan qabee ta'u gaafa harka kee gara harkaan qaban ay lafaan birrii 22 baatee lubbuu tokko la hawlatti ishii bira awwaxitoodhaan ijoollee waan isheen keessa jirtu hin nyaata abiddatti naqe maaloo toofa jeesaniif haa itti jireenyaan itti jiru qabachanaa bata mee harka mirgaa alfiraatti Yesuus gooftaadha dubbadha caraan beeketa maal gochuudhaaf ittiin jedhe maal gochuudhaaf nyaachuudhaaf afura maal itati maal faa gochaa turtan ammarraatti naafituudhaaf waggaa meeqa erga qabdanii maal faa gochaa moo jirtu erga qabdanii miila ishee dugda ishee kuttaniitu maal miila ishee adochitaniirtu eshi ammoo maal gochuudhaaf ree ajjeesuudhaaf hammamtu sana fi ajjeesuudhaaf laal guyyaatti itti dukkaneesseera halkanis itti dukkaneesseera akka isheen hojjettee hin jiraanne godheera akka isheen baatee hin galle godheera har'a garuu isheef guyyaa eekamaa dhufe maa ishee qofaa nama 16 mee harka kee mirgaa ol dheeressu ajjirta taanaan harka kee mirgaa dheeressu yoo amante ergaan sii qaba bara 2017 kana hin yaadamne garuu galata haaraan mana kee gala haleluuyaa eessatti si birii 22 kanatti hojjechiiftan ijaajjii jimmu maanteenyee isa ijaajjiirratti seexan hidhe gudunfaa sanarraa hin hiikna yoo inni amantatee afaan keetti baasi kan ishee ijaajjiirraa hiikama wallaggarraa bishooftuurraa dabuubirraa jimmarraa kaabarraa kibbarraa baharraa lixarraa yoo inni amantatee dhime akkam banamnetti isa cufame dhime akka lammaffaa cufamnetti banatti asii baata waaqayyootu taal fuute karaa kee xumurameera karaa kee kana booddee hin yaadamu harka diinaa harka garuu boojuu haaraan sii baasedhaa jira simiti zarmaanzarii keerraa hidhicha hiikama amma gadhiif ture maatii ishee maal gochaa jirtu boosisaan jira eeshee boosisaan jira hin boo'u maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin har'a guyyaatu dhufeef daqiiqaa nama dubbaru kana kaate yeroo 3 caraan keessaa deeme 1 2 3 sagalee guddaadhaan boosisi hin jenne sagalee guddaadhaan caraan keessaa deeme caraan sagalee guddaadhaan caraan keessaa deeme 1 2 isa nama caraan lafaan keessaa deeme humna dhiiga olichaa Yesus ጌታ ነው ሃሌሉያ ነጎፍታፍ ገርደ ፊዳር ኮርት ቡሳቲ bagana ganuftan imaye esaruftan ጂማ ወለጋ ruftani migerm no maaltu sin dhukkuba ture amantiin keessa no maal amantiin ko makaana Yesuusi makaana Yesuusidha tokko banu jarri zariin keenya chuma meegarte fada waaqayyo ankeessa maal amantiin keessanii mergoda erkete mergoda godha gidduutti ilaame dhime
hidhameera lafatti dhimmoo kan hin beeknarra hiikamee asii bahi. Akkamitti sun godhama yeroo dhuftan? Tamiilli kun dhaabatu dugdi koo citaadha. Ishee. Danda'een adeemuu hin itti fakkaama kana. Yoo wajjin dhuftan? Ijoolleen na fidee. Mee kaa dhaabadhaa mee ijoollee warra fiddan? Kottaa mee rifadhaa teches. Akkamitti fiddan akkam dhukkubaa ture kanaan dura kan beektan? Dugda kutaa mana keenya mana keenyatti mul'achuu didee baay'ee dhiphanne baay'ee bo'aa turre. Ishee. Garuu Waaqayyo hidhaa keenya hiikeera. Galata fidaa fi gooftaa Yesuusiin. Isin bira turanii? Yoom dhufan? Gaafa jimaataa uffatee Eessa fageessanitti mana yaalaa? Jimmaa yuunivarsiitii geessinaani akkasumatti narviidhaanaan jedhan. Narvii. Qoricha ilaalaniitu qoricha bitii fi jedhanii natti laannaan qoricha bituu innoon fooyyessaa akka tirri baraftu godha malee sin fayyisuu jedhe. Okay. Innaan isuma naa bitii naan jette sakaleessaa hojii yeroo deemu Okay. galgala sii biteen dhufa sammoo jedheen otoon bitiin immoo hin galu. Ishee. Asan fidega. Malee gaafa sanbataa kadhatamee fi qaqqabanii kadhatanii bilisa nagaa naqennaan nagaa mashee galte. Gaafa sanas nagaa ture garuu kaleessa natti ka'ee naa bitii naan jedhe. Afurichumtiyyuu waan irratti hojjechaa jira ta'een beeku ergishee dhuftee naanis akkana. Si kajeelaa rasiin isa. Arga fuudhime. Mirga mirga alfaatti Yesuus gooftaa jedhaa dubbadhaa. Imaayyee mee mool jedhaa gad jedhaa deemaan argisiisaa mee. Anaa nyaatu baga gooftaan isin hiike. Dhibee kamiifuu maqaan isaa qoricha. Maal isinitti dhagaa warra mammaayyu? Homtiyyuu natti dhaga'amu. Eh? Hom tokkoyyuu natti dhaga'amu. Yeroo dhuftan akkam ture? Hinna dhukkubaan dhaata inni bitaa kun immoo lafaa hin fuudhee lafa kaa'uu nan dadhaba. Asii chocho'oo asii na dhaata. Inni kun asii yoo na dhukkubu addanaa immoo na dhaata. Yoo isa kanaan adeemu inni kun fayyaa inni kun na dhaata. Ishee. Dhukkubni immoo addana kana addoonni. Amma immoo homti tokkoyyuu na arginu. Yesuus dinqi ነው ስሙ ይባረክ guyyaa har'aa kanaa booddee garuu nagaan isinii ta'eera Ameen. mee mool jedhaa gad jedhaa ammaayye amma homtuu hin jiru Homtuu hin jiru. Eh? Hom tokkoyyuu hin jiru. lama fakkaata tokko jira galateeffadhaa fi atis bara baraan fayyaa fi maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa gargar baaseera maqaa isa du'ee doomee kennu bilisa baay'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin daqiiqaa ammaa kanaa kaatee iddoo aarsaa kanatti gati deebi'atis nagaa guddaan isiniif ta'eera eebbi Waaqayyo isin argateera maqaa gooftaa Yesuusiin baga gammaddaan nagaan deebi'a ta'a.